haadha warraa baay'ee hinaaftuu takkaatu abbaa manaa ishee hojjettuu mana ishee waliin ciisiyattee shakkaa turte. Yeroo hunda hojiidha abbaa warraa isheetu dursee gala waan ta'eef guyyaa tokko osoo inni hin beeku ofiif hojiirra hafti mala malachuu jalqabe. Malli ishees abbaan manaa ishee hojiidha gara manaa osoo hin galin dursitee galte. Hojjettuu mana ishee fagootti argitee bilbila hojjettuu ishee harkaa fuute. Bilbila abbaa manaa ishees osoo inni hin beekin harkaa fuute. Sana booda mana ciisicha hojjettuu seentee siree irra baatee uffata baafattee ciifte. Manichi keessi akka dukkanaa'us ifa dhaamsite. Wanni isheen yaadde hin oolu. Suuta jedhee balbala banatee ol seene waan bare sana barbaada. Suuta jedhee erga ol seenee booda qabattoo yookaan waraansillee hiikkatee akkasumas surree yookaan kofoo ofirraa baasee siree irratti ol bahe. Achuma wanticha waliin raawwachuu eegale. Yeroo inni dhufee hojiitti ka'u haati manaa isaa san addaan kutuuf yaadde garuu hin dandeenye. Miira keessa galtee waan jirtuuf yaada ishee hin jijjiirte. Eega xumursiste booda isheen ifaa qabsiiste. Hedduun keessan abbaa manaa isheetti jettanii tilmaamuu dandeessan garuu akkasii miti. Abbaan warraa ishee osoo hin taane waardiyyaa mana sii ture. Ofii ishee hojjettuu of gootee isheen abbaa manaa kootu hojjettuu keenya waliin jiraata seete. Ofii ishee hojjettuu of gootee isheen abbaa manaa kootu hojjettuu keenya waliin jiraata seete. Kanaaf goote dhukkubbii hinaaffaa waan isheen nama gootu oomisha hinaaffaan dagaagee diraamaa ofirratti hojjette otuu abbaa warraa isheen waliin mari'atanii kun hin jiru ture. Achi booda hoo akkam taate naan hin jedhinaa malee. So isin ta'e maal gootu?